Baay'ee na jaallata bar. Qallaada kana na jaallatu. Dhugaa dubbachuuf haguma na jaallattu si jaalladhu. Baay'ee. Ngas jaalladhu si jaallattee maa. Biqiltuu maaloo. Leenca kenniifachaaru leenca kenniif biqiltuudha. No, dhume bara dabbiisi sana arrabni bira darbine boreessi walalee isa jedhamti bakka. Yoo bultiin na dhiigame maal gootame? Qixaaxiidha bar. Ammatu dhaggeeffadhan abbaa manaa dhaggeeffadhu namni tokko abbaa manaa qaban. Abbaa manaa qabadhee geemaraan. Geemara miti. Kuni wayi dhaqii dhungadhuu miti. Dhaqii waa tokko godhii dhaqii mana ishee dhaqii kana godhii miti. Beektee akka boriifiyyoo akkasitti wal tardaasisaasin. Okay? Ande? No, tarii na diiguu danda'a. Walaloon an hojjedhu akka ni waan adiisisu nan beeka bar. Amma ilkaan kee kana fa'iin itti maka isii bareedduu kana. Isaatii tole naa jettu kana fa'iin itti maka. Uffannaa kee kana fa'iin itti maka. Isa takka Maariyaamii bareeddu kana fa'iin itti maka sii galee. Ammalaa Oromoo ragaataa bor dhufee walaloo kana bor galgala yoo na dhabnaan ana girrigirri. Viidiyoo sitti dawwaleen si waraabeen si boosota jechuudha abbaa manaa koo jedhee. Yoo ati didde. Yoo ati walaloo kana daangoone anis sumaaf hin godha. Taa'ina laala. Daabiloosiin nutti hin ta'in kaati. Mushaahin. Dhugaa dubbachuun agartanii ilaata. Ana of dagadheera bara waan baay'ee naasaa jira. Yoo nanu jala irti ilaata. Mee warri quba qabdan wal jalatti barreessaa. Haadha manaa bareedduu qabda baasee. Ka'ee dabame kuma sadiisii moo'eera. Oh my god ijoollee. Bareedduu qabda daftee aartii. Ka'eedha. Akkasii abaaboo bor walitti deebina tolee. Bor waan walitti deebina edda wanni sun sirratti walitti deebina malee amma shaarbii gootu sirreeffadhan irraa. Abshir. Tole. Siin dawwala amma gaafa na siiboo. Okay? Okay, abarila. Okay. Silkii waa qabdaat? Okay, laal. Duwwaashan. No duwwaashan miti. Sagal toro akkasii ani hin beeku. Tole kamii siifan hojjedha shii bor taaksii irratti nan godha. Abshir. Attas. Yoo bultiin na diigama ta'e immoo ani hin beeku. Yoo bultiin si diigame? Silasi doktore wantiini biqiltuuni waan ta'e shaadaa si qabsiisachaa halte an dhufe shaadaa si qabadhee bakka maasama. Kisangam. Jirtaa? Akkam bareeddu. Jirtaa bucheeko. Jira habiibti. Duruma kolfaattamu na arginaan kolfi. Laa duruma kolfaan jiran akkamsi argee kolfa'oo. Ay, anuma akkuma ninjoon isinitti seeneen kolfa eegalteef jedhu. Waa'ee kan reefu walitti seenaa haara qo'ee nan dubbisa. Abaaboo akkam jirtaa? Jira gara taraphee akkamiti? Nagaa. Qobaattaa isa unnatti hin tolu beektaa? Kanumaaf inni ishii galtee dhiifama. Baay'ee bareeddu wal bira. Haadha manaa ija bareeddu qabdaan ta'e. Yaa Rabbi bilbila ishii sana cabsi yaa ilaahi ana. Dhuguma haadha manaa ija bareeddu qabda bar. Yaa ilaahi naar jedhe maammee. Bilbila harka yeroo argaa jirtaa? Poolisii kooti bakka hunda na yaa argeera zabanyaadha. Zabanyaadha bar. Yaa baay'ee ija bareedda ishee bucheekoo. Thank you very much. Namni amma argee agatti matana nagaa waliin jedhaare baay'istee nagaa waliin hin jettanii. Enggak, kana caalaa nama biraatiin nagaa jechuun dhugaa dubbachuuf hin ulfaa sheemiidha bar. Kana caalaati nagaa jedhinka. Anillee
Doktorii Yaa saaba. galtee Wayye. Qaata gale ko. silatti qabeenna amma abdidde si eegaan ture baritti qabdatti qabda ere. Hinaaffaan qaban beektaa miti. Hinaaffaan qaba bar. Baay'ee biraadariidhaan beektaa tokko asitti uummata beekaatuma uummanni asii akka yaaroo waan argeef jallisii malee atamma sirrii beektaa. Abaaboo Waayee. wayyeen jedhiin ka akkuma sila hin jedhi malee waay. Maa hiyee dhare naar jedhu maa hiyee dhare duruma wayyee jedhinu waadha nama jala. Maal jechuudha? Har'a wayyee jechuun isaa? Naanti har'a wayyee jechuun isaa? Duruma wayyee jedhaan. Maal tokko ture? Nama hunda jedhaayyuu wayyee jettaa? Wayyeen jedha ookoon jedha yoo wayyee dhabe immoo ookoon jedha bakka. Okay, doktorii Wayye qorata. amma gaaffii si gaafadhaa. Gaafadhu waan maal gaafachuu? Ituu namni adabbii si adabee sirba waynaa sirbi yookaan walaloo waynaa jedhi siin jedhe. Jedhi Ni nagaa, okay. sirba moo walaloo jettaa? Ani moo otoo namni sirba yookaan walaloo hinaaf jeejee namni sun eenyudha? Namni sun bakka jiramti adabbii wayyaa ta'u. Walaloo. Walaloo jettaafi walaloo jaalalaa fayyoo ta'e. Haa ta'u mara koo qabare jaalala fakkeenyaaf walaloo jaalala obbolummaa kan ibsu jaalala haadhaa jaalala No, jaalala obbolummaa miti, jaalala adabbiiti. Jaalala adabbiiti. ani was gaafadhume yaani ija kiyya ta'uu yoo baatte hin beeku garuu mucayyoo sanata fakkaattu is waliin argaa ture deeqaa muraasa dura jechuudha. No, isin jalqaba uffata gurraacha uffataa jirti isin jalqaba. Wait. Uffannis kanuma mucayyoon illee buskuutii bareedduu ishee kanaa I think amantaan ishee amantaa biraatiin itti fakkaata. Shaadaan qabadhiisitti heerumaa kan jettuun dhaga'ee geestii jalatti mul'icha kanaan. Isheen sun mucattii bareedduu kanammoo biraattu isiin itti fakkaata. No. No, shaadaa maamaa koo dhaggeeffadhu shaadaa kana jedhee nama waliin sila haasa'an oole shaadaa utuu hin taane yaanee shaadaa jechuun namatu sila shaadaa akka shaadaa sana utuu hin taane shaadaa waa biraa si qabsiisaa naan jedhe malee shaadaa jechuun waadaa jechuudha mtissa. Shaadaa adabbii. Yaa shaadaa adabbii jechuudha yaanee namatu sila shaadaa adabbii jechuudha. Kazaa shaadaa si qabsiisee shaadaa yaa akkas naan jecha. Isin shaadaa fi qirii jedhaa jirti gara. Attaasibe. Namni sun. Beektooti. Malee isan jedhe malee wanna biraa miti maamaa kooshee buchee saree. Achi ture. Abaaboo. Hin sodaatiin ati wallaahi. Amma doktorii haadha manaa lammataa naa eeyyamteetti waan ta'eef hin sodaatiin. Abshir. Abshiraan doktara irratti sitti dhufu kana akkana bareeduutu qabdu sirratti dhufa abshir. Attaasibe maamaa koo attaasibeeti. Yaadeen. Viidiyoo hoo kan dawwalaa suurii dawwala jettan. Isa suma gaafadhu. Durumaa walii bilbila dhugaa dubbachuuf taana. Ana bichaa otoo hin taane maa durumaa wal beekna walii bilbila har'atti itti daarii dhaabbattee dheessii bilbiluu dhiisa moo? No jechuun Wanta isin gaafataa waan gaafilee kana jecha namaatti nootuun ta'e ragaa qabatamaa waan. Ilaalaa turerraa eegu. No jechuun dhaggeeffadhu har'aati jechuun ani koo atama bultii qabadheen obbolo jechuun anaafati waa biraa walitti sinne hin sinne.
kanan har'asi beeku kunaadha manaasaa bira jira jedhee immoo lakkis hin beeku siin hin jedhuun lamin utuu waan waa biraa nu gidduu jiraate yes hin beeku bakka jedhee sana sii dhosuu dee garuu ammoo waa biraa naaf si gidduu jirratti si beeka yes si beeka. Ilaali doktorii telefoona qofa miti seexanan nu jala keesseetti yeroo si laayivii seente dhaqeetti hima beektaa. No waan fedhetu telefoona bichaatu taane. Siduu walaa jennaan okee jette moo hin jenne. Viidiyoon. Abaaboo. Awwaan soban barbaadu. Qabatamaa anaan jechaa jira seen jechaa arti bar. Abaaboo maal jetta deebisiif? Isilachuu deebisaa isin lamaan ma gaafachuu jira. Maal jette? Habiibti maamaa koo dhaggeeffadhu. Antaan burustaanaan har'as nuni walii bilbiluu hin dhiifnu. Namni nagaa wal gaafata akkamitti jirtaa wal gaafata malee waan biraa ani gaafa inni si fuudheyyuu akkam jirtaa jireenya akkam maalirra jirta jedhe dhugaa dubbachuuf dawwalee nan gaafadha. Viidiyoon. Inni si fuudheedhee wayi hiriyyummaan dura wajjin qabu gargar hin kutuwan. Viidiyoon bilbiltaa Si fuudheera jedhee. Viidiyoos dhaggeeffadhu viidiyoos yoon itti bahe immoo muudiin akkana akkoo hafeera bar viidiyoo yoon itti bahe immoo namni akkana walitti nu taalu jechuudha. Namni takka obbolummaadha hiriyyummaadha wal qabate ganaa waa biraa iyyuu walitti dhummoona biratti. Kanaafuu ani si bare jedhee wayi immoo si arge jedhee isaaf bilbiluu wayi immoo isatti si qulqullisu. Kun murtii keeti murtii isaa yookaan murtii kan koo osoo hin ta'in. Murtii kooti yoo dandeesse murtii kooti yoo dandeesse. Mama dhaggeeffadhu siin fixa yoo dandeesse akkan isatti siqu sana karaan isatti siqu isarraa qeyyare karaa keessa wayi karaa isiin baree isa dubbisuu na yaala yoo dandeesse isa waliin natti siqu akka inni natti siqe kanatti yoo dadhabde moo malla arge yeroo takka carranaaf namma yaadicha kan kee yookaan karoora sammuu kan kee keessa jirudha kaati irraa haasaa jiru. Garuu kaati karoorsite otoo hin ta'in jireenya abbicha santuu fakkeenyaaf anii fi nama jireenya walitti oofatu yoo taane jireenya keenya lamaantu murteessa akkatti jira. Kasanii guyyaa na bira ga'e yeroo ati viidiyoo dawwaltee fi nagaa duru waliin gaafattu san gaafattu laalla. Gizima sana garraa. Sama bira darbar. Abshir gochee kun rabbumti bichaa wal bira sinaa geessisu inni gaafa sanaa rakkoo hin qabu. Atuu na jaallatta. Atuu mi'a baaboo filfilmeetta. Wallaahi jedhu. Dhugaa. Abaaboo. Abshir ishi. Aaraa minimmaa